Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kabajamtoota fi jaalatamtoota hordoftoonni chaanal arjatuuf akkam nagaa jirtu baga jiraatan isin jecha har'as viidiyoo haarayaan walitti deebinee jirra. Appii asirratti argaa jirtan kana hedduun keessan ni beektan jee yaada. Kan hin beekne liinkii isaa viidiyoo kana jala isiniifan kaahaa irratti gattuquudhaan buufadhaatti fayyadamaa isin jecha. Appiin kaameraa fakkaatu kun appii maallaqa irraa dalagachuu danda'anidha. Appii salphatti maallaqa irraa argachuu danda'anidha. Hedduun keessan ni beektan jee yaada. Warroonni hin beeknellee itti fayyadama. Warroonni immoo beektan kan gabbuufattanii akkaataa itti fayyadama isaarraa wallaaltan akkamitti akka maallaqa dafee walitti namaa qabu ammallee akkamitti akka saantiba gara maallaqatti deeffatuu danda'an achirratti yeroo jalqabaatiif saantiba walitti qabama. Saantiba san gara maallaqatti deeffatan jechuudha. Akkamitti akka deeffachuu danda'an isin agarsiisa. Appiin kun appii addaati. Appii kana maallaqa achirratti walitti qabattisan gara sim kaardii keetirratti illee rasiida baafachuu dandeessa jechuudha. Battaaqaa gara sim kaardii keetirratti yookiin shari'aa keetirratti maallaqa walitti qabattisan baafachuu dandeessa jechuudha. Akkamitti akka baafachuu dandeessan illee isin agarsiisa. Hanga dhumaa na hordofuudhaan na faana bu'aa isiniin jecha. Yeroo jalqabaa hoggaa keessa isaa galtan haala kanaan isiniif fida. Amma jalqabaa irratti wanti isin agarsiisu bakka maallaqnii fi saantimni walitti isiniif qabamu isin agarsiisa. Mataa olii kanarratti bakka daalacha kanatti saantibatu walitti isinii qabama. Bakka coqorsa kanatti maallaqatu walitti isiniif qabama jechuudha. Anamma akkuma asirratti argaa jirtan doolaara 2.98 walitti qabadheen jira. Saantiballee 1,326 saantiballee hamma kana walitti qabadheen jira. Saantimni kiyyaa yaaddoon asitti naa baay'ataa deemuun gara maallaqaatti deeffadha jechuudha. Akkamitti akka gara maallaqaa deeffattan isin agarsiisa. Mee amma saantiba kana irratti dalannee isin agarsiisu. Akkamitti akka saantiba kana dalagachuu danda'an daddafanii irratti dalagee isin agarsiisu. Yeroo jalqabaa maallaqichi dalagatuudhaaf viidiyoo xixiqqaa kanaas laaluudhaan waan si bohaarsu keessaa argatta. Viidiyoo xixiqqaa sekoondii kana lallaaluudhaan maallaqatu walitti sii qabama jechuudha. Inni itti aanu geem kajuu kan argina. Geem kajertu gaadhoonne haala kanaan geemii kanuu fida. Geemii kan keessaa isa barbaaddetti dhoottee taphatuudhaan saantiban kee walitti qabachuu ni dandeessa jechuudha. Mee amma geemii kana keessaa tokko irra dhahee isinitti hin dheeressu soddoo isin agarsiisee keessaa ba'u. Geemicha erga haala kanaan keessaa galtanii akkaataan isa itti taphatan ashangulliitii kana kan wal faatu wal gubbaa kaa'uudhaan saantiba walitti sii qabuu danda'a jechuudha. Mee amma ani taphadhee isin agarsiisuu gaggabaabsee haala kanaan kan wal fakkaatu fuutee isa gubbaa keessaa haala kanaan kan wal fakkaatu fuutee wal gubbaa kaa'uudhaan sirriitti saantiba keessee dalagaa. Kunoo haala kanaan anamma fakkeenyumaan isin kaa'u jira. Isinuu sirriitti keessa isaadhaa teessanii taphachuudhaan maallaqa saantiba walitti qabachuu ni dandeessu. Anamma waan daqiiqaan isinitti dheeratuuf keessaa baheetan kan biraa isin agarsiisa. Inni kan biraa kan daddafitti maallaqa walitti qabachuutti isin gargaaru kana keessa jira jechuudha. Kana keessaa wantoonni armarratti argaa jirtan kun akkuma asirratti argaa jirtan hogguu wanti armarraa achi deemu kun lakkaawwee achi isin dhumeen hoggaa irratti dhoottan maallaquma nagaatti isin baasa jechuudha. Hundi isaadhaa yaaddaruma achi dhumeen hoggaa irratti dhoottan maallaquma nagaa isin baasa jechuudha. Amma kanarraa hedduun baafadhe amma kunoo kunillee naa dhuma tuuqee xiqqoo maleedha. Isaan irratti dhohuudhaan maallaqicha irraa baafachuu dandeessu. Asii olittis barreeffama guddaa cedduu kanarratti agartanitti yoo hodhootan amma inni toorkiin kiyya da'iifaa dhiifamaa isheen hin danda'u. Isarratti hoggaa gadhootan geemii hedduu isinii baasa. Geemii hedduu san irratti dhootanii buufattanii geemii san taphachuudhaan saantiba hedduu bakka kanatti isinii lakkaahee gara maallaqatti dirdiratanii jechuudha. Anamamee maallaqaan dalagadhe kan hunda akkamitti akka iyyaafadhu isin agarsiisu. Maallaqni dalagadhe hundinuu badhaasni kiyya asii irratti naa dhufee jira. Kunoo akkuma asirratti argaa jirtan boostaa wayii kan keessa naa dhufee jira hundinuu isaatu mee yaafadhee isin agarsiisa. Saantibichallee hamma naadhatu nan laala. Haala kanaan yaafuu dandeessan jechuudha. Nama kunoo kun dhaabbatee jira isa birattan darba.
isa kana amma haala kanaan saantiba keessan keessa yaafatan jechuudha. Amma yaafattan jira kunoo saantiba kiyyaa yaafadhutan jira. Saantiba san ganaa akkamitti akkaan doolaaraatti maallaqa deeffadhu sin agarsiisa. haala kanaan amma yaafadhutan jira jechuudha saantiba kiyyaa. kunoo haala kanaan yaafadhee naa dhumatee jira. Inni isiniin jedhe kana kunoo akkanatti naa banamee jira. Meegaa sheenitan nasiiba kiyyaa hamma naaf kennu laaladha. Wanti kuni nasiiba guddaa naa kennu mala xiqqaa naa kennu mala sheenitan hamma naa kennu laaladha. Na hordofaa asirratti kunoo haala kanaan isinii fida irratti dhahuudhaan kunoo haala kanaan naa fidee jira. Kana keessaa tokko nan dhaha. Nasiiba kiyya hamma naa baase isuma beeka. Meegaa hammaan argadhu nan laala. Kunoo haala kanaan nasiiba kiyya guddoo naan kennine lama qofa jechuun maallaqarraa. Meef duban deebi'a. Nasiiba kiyya jechuun hunda naan kennine baay'ee. Kunoo haala kanaan hoggaan keessaa deebiheen doolaarri kiyyaa doolaara 3 naa ta'ee jira jechuudha. Kunoo erga haala kanaan keessaa deebinee doolaarri kiyyaas doolaara 3 naa ta'ee jira. Saantimni kiyyaalleen saantima 2,968 naa ta'ee jira jechuudha. Haala kanaan obboleen kiyyaa itti fayyadama. Inni biraa kan maallaqa baay'ee walitti qabachuus hin gargaaru. Olii kanarratti nagartan jee yaada isa ooban joo kana irratti yeroo tokko toonna. Isa keessas waan baay'ee jira. Kuni haala kanaan nu fida. Kun egaa baay'ee tokko maallaqa walitti qabachuu isin gargaara. Irraa haala kanaan yaafachuu dandeessu jechuudha. Mammaree hamma ta'eefuu isin fida. Kunoo nafammas saantiba dhibbata kanaa kenne. Haala kanaan gaa walitti qabachuu dandeessu. Sheer namaaf godhuudhaaf ammoo dirqama bakka sheer iddoo tuquudhaan sheer waasa bira ta'ee bakka hundatti garee hedduuratti sheer hoggaa namaa goota namni itti fayyadame isiniifillee faayidaa qabaa jechuudha. Amma gaa mee keessaa deebi'ee namni sheer godheef anaafoo saantimni akkamitti akka dhufee dhaqee isin agarsiisu. Kunoo bakka kanatti saantimni anaaf dhufee jira jechuudha. Haala kanaan namni sheer godheef hundi asirratti naa deebi'ee jira. Badhaasni irra dhaheen baafadha. Haala kanaan irra dhahee baafadhee ammallee duuba deebi'uudhaan bakka kanatti deebi'ee kunoo asirra naa bahee jira jechuudha. Asirrallee nan baafadha. Amma mee akkamitti akka saantiba gara maallaqatti deeffachuu dandeessan isin agarsiisa. Sirritti qalbeeffadhaa laala. Bakka saantibicharra gad dhoottanii ergasii haala kanaan isinii fidaa. Saantimni keessan hanga isinii ta'ellee isin agarsiisa jechuudha. Kanaaf amma saantimni kiyya saantima 3,000 kun doolaararraa nusa saantiba 3 naa fidee jira. Mee amma nan baafadha gara maallaqaatti dirdiradha. Dubbisuma har'a dhawtan jechuudha. Isarratti hoggaa gad dhootan haala kanaan wal bira qabee isin agarsiisa jechuudha. Maallaqni keessan hamma ta'e doolaara hamma isinii ta'u asitti isin agarsiisa. Saantimni 3,000 kunoo akkuma asirratti argaa jirtan duwwaa tuqaa duwwaa 3 haala kanaan naa fidee jira maallaqa. Nan deeffadha. Isuma gadaanu dubbisa gadirraa hadha'uudhaan gara maallaqaa deeffattu. Ammallee
dan jettaniini haala kanaan maallaqa keessan gara doolaarni deebi'ee jira jechuudha. Kunoon amma bakka kanatti doolaarri yeroo duraadha doolaara 50 irraa hanga kanaa ta'ee jira jechuudha. Amma haala kanaan dalagachuu ni dandeessanii. Kabiraa akkamitti akka gara sim kaardii keenyaa maallaqicha baafatuu dandeenya kan jedhu isin agarsiisa. Isanis yeroo tokkoof maallaqicha gadhoottu. Erga maallaqicha gadhoottanii haala kanaan filannoo lama isinii fida. Filannoo lama kanarraa yoo paapelii qabaattan gara paapelii keessanii isin dhajan, yoo paapelii hin qabaanne gara lakkoofsa keessa yoo barbaadde gara lakkoofsa keetti filattaa. Isa isaan kana filattaa. Haala kanaan lakkoofsa keetii kana filattaa. Lakkoofsa kee bakka kanatti gashuudhaan sirriitti maallaqa kee baafatuu ni dandeessa jechuudha. Rasiida laxuul gara shari'aa kan keetitti galfatuu dandeessa jechuudha. Kunoo as gadii irratti gaa akkuma asirratti argaa jirtan hanga doolaara 30 gaattuun siin ba'uunaan jedhanii akkuma biyya kee jiraniitti gaa isiniifis akkuma biyya kee jirtaniin isin agarsiisa. Kan amma akka biyya amma kee jiru kanatti haala kanaan agarsiise ammaan kanaan ga'uutu baafatuu hin danda'u jechuudha. Kana fakkaataa obboleen keenya itti fayyadamaa isin jaa sirriitti irraa hubatan jee yaada. Akira geenyee jirraa hanga barumsa biraatti wal deemtu.